baay'irratti normaal ta'uu hin danda'a. Waa'ee haadha nan dandeessisu. Abbaa fedhe haa ta'u. Hin jaan beekuun yeroo hedduu dubbadha waa'ee haadha. Yesus. Tokkoffaa nuti atteen ishirii ilaannuufi jechuun anammaa haati kiyya wayii ta'ee na ilaalu. Kubsattee haja turte nan beekame wanti. Achasini galee dhibee haal wal fakkaataa ta'uu baatiyyuu naaf galla bakka miirri isa sirnaa nan beekani hagam Yesus hin danda'u bakka waanuma danda'u geetaan Yesus haadha koo sassatuu keessa darbee jechaadha. Duuti nooltu miti abbuun fedheefu ganaa isa ta'u yaadee tanan maal ta'inna laata dhee bakka nan dhibbadha halkan osuma raftan wanti siin kaasu wayiin jiru beekuma biree koo haadhoo wayye na obsi ishii fala barbaadna falli dhabamu erga hospitaala galanii hammam guutan ji'a ja'aadha. biyya miti kassaan jiran maanni maqaan isaa Finfinneedha. Itiyoo qabii jiru hospitaala Finfinneedha. Okay, yeroo hagamii qabodhan? Jechuun bakka gizee hunda dhiqatti laalinni keessa yaa'u kun maashiniidha. Kaleen of qulqulleessuu waan hin dandeenye maashinii qulqulleessa. Guyyaa tokkotti torbee keessatti hojii bochaan kaa'inaa jechuudha. Namni beeka haalicha isaa beeka. Garuu sadarkaa hagamiirra ga'eedha kassaan jedhanii turtii hagamii keessatti ba'anii wallaanamuu qabadhan. Ay bakka feel godheera yoo qabeenya qabaatti jiraachuu dandeessan jijjiirsitadhaan jedhanii osoo nani mucaa osoo nani kennee fi maallaqa hangamii nu gaafata jenna biyya keessa miti Xuquran Bassaa deemtanii achi intinisanii kennu hanga miliyoona 4 sin gaafatan jedhanii nutis immoo bakka biyya hambaa keessa hojjechaa turre baqqaanis Dubaayii naannoo waggaa furii buleetti akkasii waan qabnutti fixannee jirra abdii kutanne. Lakkoofsi akkaawuntii isaanii jira am yookiin kanuma ta'e keetis kaa ta'uu kassaanitis haa ta'u. Jira lakkoofsi isaanii dubbadhu namni tokko as jalatti namni eentu barreessame namas jiru mee anadha namni tokko achi booda namni sun koomanii haa siifan jii ati barreessimee lakkoofsa ishiin sitti himtu kana jechaadha walmaki qubee lakkoofsa godhi. Ifuu na dhageessa? Namni barreessuu dandeessan jirtu maali ijoollee? Okay, Biko namni Biko jedhamu Biko 143 lakkoofsa amma ishiin sitti himtu qubee fi lakkoofsa gootee himtachaadha. Dubbaddu akkaawuntii Commercial Bank of Itoophiyaa miti Nigdi Baankiidha. 1,000 1,000 54 54 80 80 81 81 89 4 89 4 Oomeen qaban namni Yesus qoy hundi keessan hin barreessina nama tokko duwwaan barbaada nama tokko duwwaa taatanii waan qoosaa miti nuti qabannee jirru na warri wal galtanii gargaaruun barbaada jettan lakkoofsa 5 barreessitu jechaadha warri wal galtanii to'an gargaaruu nan barbaada warri jettan lakkoofsa 5 barreessitu nan gargaara amma humna kooti warri jettan guys gargaarsa jechaan dirqama waan guddaa miti okay waan qabdan irraa waanuma xinnoo yoo gargaartanii walitti yoo dhufe waanuma jabaataa haaja ta'eefu wanti sheemii sin qabsiisu tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Rabbii fan
Qaleensaan lamaanuu feelii godhee maallaqa miliyoona 4 olii akkasaan gaafataman jechaadha. So haadha hunda keenyadha. Maalummaa haadha egaan isinitti himuu hundi keessan beektu haaja ta'e gochaadha. Waan hundi keessan danda'uun cinaa dhaabadhaa gargaaranii. Rabbii faniin dhagahama. Warri hin gargaarrettan lakkoofsa 5 barreessa. Lakkoofsa 5. Waan qabdanirraa waanuma xinnoo gargaartan walitti qabamee waan guddaa ta'a haaja ta'eefu sheemin akkasin hin qabne xinnoo dhattanii jechaadha. Warri gargaaruu barbaaddan mee lakkoofsa 5 barreessatii isin hin gashaan. Warri gargaaruu barbaaddan. Jirra galata rabbi. Agam gargaarta? Sorry. Oh. Video dhuma nu hojjedhaati namoota sagalee. Rakkoon hin jiru ani follow baakii si deebiseera. Plus ደግሞ lakkoofsi koo profaayilii jala hin jira. Lakkoofsa profaayilii jalaa fudhadhuuti dokumentii hundasaa WhatsAppidhaan na ergi. Ragaa jechaadha. Sana booda viidiyoo nan hojjedha. Nuti samma humna keenyatiin mana keenyatti hin gargaarsisna. Rakkoon tokko hin jiru kun dirqama keenya haaja ta'e gochaadha. Irra caalatti immoo atis namaa chaaritiitti simee waan jiru sin beeksisaan. Ulfaadhu. Tole amma akkanumaan hin dadhabnuuti isaanis haa boqotanii walitti deebina. Galgala natti haasa'inii galgaluma kana waan jiranis sin beeksisaan. Galatoom. Bareedaa. Dhiyeessanii biraanii jette. Okay, biraanii kabbada. Maatii keessanii guys attentionii laadhaa fi maatii keessanii keessattuu haadhaaf jechuun haguma fedhan yoo lolaniyyuu yoo dheekkamaniyyuu nu miidhufee mitiin. Jiraannee natti fakkaatan jiraannee kabbadaati kan jedhan jiraannee kabbadaati kan jettee si jira gaddoo kokkam fayyaa haadha keessanii guys jechuun maatiin yoo sin gorsa ta'e yoo sinitti dheekkama ta'e waanuma sin fayyadu wayii fidha malee maatiin ilma isaatiif yookiin intala isaatiif hamaa yaadu tokko iyyuu hin jiru. So yeroo baay'ee maatiin yoo dhukkubsatanii kininii qorraan fudha jedhu miti sansan dhaabuu beekuu qabdu sin dhaabuu qabduuni dirqamachaadha jechuun wanti suni hafuu qabaani osoo ilaalamin osoo cheekin ta'in guutummaa isaanii osoo hin beekini kininii qorraa isaa fudhatanii too biraanee kabbaba. Okay breeko biraanee kabbabaadha guys maqaan akkaawuntii ammaadha. Biraanee kabbaba. Rabbirraa akkam? Sooretti akkam? Nagaa fayyaa? Fayyaa akkam baay'ee nama gaddisiisa hedduu nama rifachiisa. Hedduu dhugaa. Baay'ee sooran tokko nama gaddisiisa dhugaa 18,000 nan ergaafamaani. Ulfaadhu galatoomii hamtuus sin argin dhibee mana keen galinii. Waan jedhuun beeku geetaan waan jedhuun beeku galatoomii ulfaadha. Akkaawuntii qabatteerta? Akkaawuntiin geeshees barreeffadhee tanan jira hedduu namatti dhaga'ama. Baatii kana beektaa baatii Jaanuwarii kana Itoophiyaan ture iyyuu bashannanan deema jedheetan harmeen koo dhukkubsatteen argee. Baay'ee sannatti fakkaateeti imimmaan hamaa tokko na boochiste beektaa. Yaa nuuf qabuun dadhabee barra illee situationii san keessa darbee beeka miira isaanan beeka. Kanaaf hanga danda'ame tokko haadha keenya kana gargaaruun birruma tokkollee maaliif hin taane gargaaruun boqannaadha beektaa biyya san keessatti jireenyi samaadha. Hospitaala san keessa ciisanii kuni waan salphaa miti dhukkuba waan itti qoosan tokko miti nan beeka maal akka inni ta'e. Kanaaf waan danda'amu tokko namni birrii tokko irraa qabu wal gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma waan harmee ofii gargaaranitti harmuma keenya isaanis. Dhugaa. Ani already 18,000 achi ergee fitan jira.
Tole rabboo koo haadha ulfaadhu dhugaa hamtuu sin argi. Waan akkasiiti galatooma. Ulfaadhu atirree ulfaadhu kabaja arga.